dubbii waaqayyoo nutti dubbachuuf nu qopheesse dhaga'uudhaaf qophoofnee fuula isaa dura jirra hundumti keenya. Waan hundumaaf maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagalee waaqayyoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:7-8 dubbiseen gabaabaatti kadhannee gara sagalee waaqayyootti darbe. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:7-8 akkas jedha. Gara ergamaa waldaa Filaadelfiyaatti ergaan kuni isa qulqulluu, isa dhugaa, isa banaa Daawit of harkaa qabu, isa wanta inni banu namni tokkollee cufuu hin dandeenye, wanta inni cufus namni tokkollee banuu hin dandeenye sana biraa dhufe jedhii caafe. Ergichi ani hojii kee beeka. Ati humna xinnoo qabdaa, garuu dubbii koo eegdeetta. Maqaa koo hin ganne. Kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye siif kenneera jedha. Ameen. Ameen. Kadhanna gabaabaatti Waaqayyo dubbii isaa akka nuu ibsu. Gaarummaa kee hamma guyyaa har'aatti nutti hin hir'isin. Araaraaf ayyaanni kee hunduma keenya gargaaree bobaa keessa, yaa'a galaanaa keessa, gargaaraa keenya isa dhugaa nu taate jireenyatti nu jiraachifte Waaqayyoon kee kan eebbifame haa ta'u. Si galateeffannaa, ulfina siif laannaa, kabaja guddaa siif araara kan ka'e nu jiraachifte, harka kee isa amanamaa irrattis nu baatte, yeroo kana immoo qixa jirru hundumaatti fuula kee akka barbaaddannu, akka sirraa dhageenyu, carraa waan nu laatteef ulfaadhu bara baraan. Ameen. Gooftaa si kadhanna si'a kana ulaan kee akka nuu banamu, harki kee sagalee kee wajjin akka dhufu, jireenya tokko keenya akka qaqqabdu. Gooftaa namni foon dubbachuuf ibsuudhaaf dandeettii hin qabu. Qooqan qabu kan namaa daddabaadha, kan namaa hir'uudha, kan namaa walankaakaadha. Hafuura qulqullu jireenya namaa bira dhuftee garuu jabina namaa kennuu dandeessa. Si amannee fuula kee dura qaamaan gargar fagaannee yoo jiraanne iyyuu fuula kee duratti argamaa jirra si'a. Dubbiin kee maqaa gooftaa Yesuus malee tokko keenya akka sin kadhadha. Ulaan kee qixanuu jirruun akka banamu sin kadhadha. Qilleensa kana kan wacca'u humni dukkanaa kamuu kan hidhame haa ta'u. Ameen. Diinaan hagolgolaa'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Malee sagalee keetiin jireenya keenya quubsi. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'e. Yesuus gooftaan. Ameen. Ameen. Dubbii Waaqayyoo har'a walii wajjiniin ilaallu balbala Waaqayyo nuuf banee hamdaarraa akkamitti adda baafnee banna yookaan akkamitti baruu dandeenya. Isa kan Waaqayyo kan jedhu irratti yeroo qabnu keessatti gabaabaatti dubbachuu yaala. Iddoon amma dubbisee mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:7-8tti ergaa spesifikii ta'e yookaan ergaa kallattiidhaan abbaan itti ergame beekamaati kan nuyi amma dubbifanne. Abbaan ergichaadha. Abbaan ergicha fudhatus beekamaadha. Gara waldaa Filaadelfiyaatti jedha. Balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye kenneera. Balballi kuni banamee fuula kee dura jira. Kan sichi banamu miti. Banamee jira. Kan keetii siif kenneera. Eenyutu banee? Abbaa ergichaati kan bane. Ergichi kan biraa dhufee waan inni bane namni cufuu kan hin dandeenye, eenyullee cufuu kan hin dandeenye, waan inni cufees eenyullee banuu kan hin dandeenye, innis abbaa mul'atichaa Kiristoos Iyyasuus ta'uusaa
caqafamee jira. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Yohaannis mul'ata kana kan inni fudhate yookaan kan inni argee iddoo dhiphaa yookaan aayilaandii odola Phaaximoo jedhamu keessatti akka ta'e dubbiin Waaqayyoo boqonnaa 1:9 nutti dubbata asuma mul'ata Yohaannis irraa. Iddoo sana garuu Yohaannis kan deemeef akka nuyi si'ana ilaallu vaakeeshinii fudhatee bashannanaaf iddoo biichii yookaan iddoo bashannanaa iddoo odolaa deemee miti. Adabamee geeffame balaa isa mudatuun qofaa ta'uudha. Beelaan wanta rakkisaa namarra gahu waan adda addaatiin achitti akka du'uuf adabamee geeffame. Iddoon sun bara sana keessa iddootti warri Kiristoosiin lallaban, warri Kiristoosiif dhugaa ba'an, warri waa'ee du'aa ka'uu Kiristoos dubbatan, maalummaa Kiristoos dubbatan iddoo isaanitti adabaaf geeffaman ture. Kanaaf Yohaannis iddoo rakkisaa, iddoo ulfaataa akkasii keessa taa'eetu mul'ata gurguddaa barootaa barootatti dhalootaaf darbee jiraatu. Akkasumas baranni keessa ture keessatti waldoota kiristiyaanaa yeroo sana turan keessatti hojii guddaa hojjechuu kan danda'u. Mul'ata waa'ee waan darbee, waan amma jiruu, waan gara fuula duraattis immoo ta'uuf jiruu Waaqayyo achitti itti mul'ise. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Yohaannis wanta Waaqayyo dubbate Yesuus Kiristoos immoo isaaf dhugaa ba'uusaa hamma argeef hamma dhaga'e dhugaa ba'eera. Boqonnaan 1:2 dhugaa ba'eera. Dhugaa ba'uusaa kanarraa biyyi akka qabbaneeffatuuf kana dhaga'uun barbaadan waan ta'eef geggeessitoonni fi bulchitoonni bara sanaa yerootti impaayirri Roomaa handaara lafaa tuqee lafa rarraase keessa sababii tureef warri bulchitoonni kun wanta kana dhaga'uun isaaniif mata dhukkubbii jabaa waan ta'eef biyya isaaniis moototas bulchitootas sagalee Yohaannisiin kan fakkaatan dubbatan kanarraa qabbaneeffachiisuudhaaf asii baasan. Biyya inni keessa jiru iddoo inni jiru keessaa fuudhanii gara Phaaximoo jedhamu kanatti ergan jechuudha. Nama keessaa baasanii yoo fageessan iyyuu garuu lafa Waaqayyo isa hin arginetti miti kan geessan. Waaqayyo jalaa isa dhoksuu hin dandeenye. Waaqayyo jalaa isa miliqsuu hin dandeenye nama gidduudhaa iyyuu habaafamu malee. Achitti waa'ee waan darbeef kan dhufuu kan ergaa guddaa qabu Waaqayyo gaa achitti itti mul'ise. Mul'ati kuni mul'ata Yesuus Kiristoos akka ta'e Yohaannis hin dubbata. Yesuus Kiristoos Waaqayyo irraa fudhatee ergamaa isaa ergeemuu ana Yohaannisitti ibseedha. Dhalootaaf akka ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Mul'ata baay'ee arge keessaa egaa waa'een waldoota 7 biyya Eesiyaa keessa jiru turanii isa tokko ture. Tokko waldoota sanaaf ergaa Waaqarraa Yesuus Kiristoos itti kenne bifa caaffataan dabarseera Yohaannis, bifa barreeffamaan dabarseera. Egaa waldaa Filaadelfiyaatiin balbala sii baneera. Balbala banamaa fuula kee dura jiruun siif kenneera. Sitti kan hin cufamne, kan namni cufuu hin dandeenye, kan namni daangessuu hin dandeenye, lolli kamiyyuu yoo ka'e kan sirraa cufamuu hin dandeenye siif kenneera. Si fuuldura jira balballi kun jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ibroota boqonnaa 10:19-20 keessatti dubbiin Waaqayyoo Yesuus Kiristoos karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf baneedha. Cufaa keessaa nuuf baneedha. Kan golgee jiru, kan haguugee jiru keessa nuuf bane karaa nuu baase. Golgaan kun immoo yeroo hundumaa jiraata. Haaraadha. Baraa baratti darbee jiraatu. Kan moofa'u miti. Kan bososee caccabu miti. Karaa dhagaa jabaadhaan ijaarame. Dhagaa golee qajeelchurraa kan tolchame.
hariiroo nuti waaqayyo wajjin qabnu isa karaa Kiristoos Yesuus nuuf baname humni samiis humni lafa kanarraas kan cabsuu danda'u tasuma hin jiru. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Karaa jiraatu, karaa bara baraan jiraatu, warra irra adeemaniif, warra ittiin ol galuu barbaadaniif, warra itti lixaniif yeroo hundumaa banamee kan jiraatu karaa haaraa bane Yesuus Kiristoos. Maqaan isaa haa eebbifamu. Karaa ittiin gara waaqayyoo dhaqan, karaa ittiin gara waaqayyootti ba'an, balbala bane, cufaa keessaa bane, golgaa keessaa bane, dukkana keessaa banee baase. Jireenya lafa kanarra ittiin jiraannu keessatti waaqayyo balbala cufamoo hedduu jireenya keenyaaf baneera. Isa hafuuraa duwwaatu hin ta'in lafa kanarrattis isa hafuuraatiin wal simsiifnee akkamitti jiraachuun akka nurra jiru kan nutti mul'isu karaa dubbii waaqayyoo cufoolii baay'een nuuf banamaniiru. Kan banaman duwwaa immoo miti ganaa kan waaqayyo nuuf banus jiru. Waaqayyo banuu qofa utuu hin taanes cufuus immoo waaqa danda'u akka ta'e dubbiin waaqayyo amma iddoo dubbifnetti nutti dubbata. Cufuus banuus kan inni bane nami cufu kan inni cufe immoo nami banuu akka hin dandeenye hin dubbata. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Mi'a baay'ee inni kun namaaf hin liqinfamu waaqayyo hin cufaa inni jedhu. Waaqayyo wanta jireenya keenya miidhu baay'ee nurraa cufa. Nurraa hin cufaa waan inni nutti cufe fakkaatus immoo waan baay'eetu jira. Garuu waaqayyo nu rakkisuudhaaf yookaan dhiphinatti nu seensisuudhaaf utuu hin ta'in jireenyi keenya tottolee ulfina waaqayyoo akka mul'isuuf bu'aa barbaachisu akka argamsiisuuf waaqayyo sababa adda addaatiif balbaloota garaagaraa hin cufa namatti. In fact wanta waaqayyo cufe kana namni miiliyoona ta'ee yoo dhiibee banuu hin danda'u. Humni isa banuu danda'u hin jiru. Iyyoob boqonnaa 12:4 irratti dubbi waaqayyo akkas jedha. Wanta inni diigee namni tokkollee deebisee ijaaruu hin danda'uedha. Namanni balbala itti cuferraas namni tokkollee banuu hin danda'uedha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Yoonni cufe namni banu, yoonni bane immoo nami cufuu hin danda'u. Egaa wanti kun akkas erga ta'e, waaqayyo hin bana erga ta'e, waaqayyo hin cufas erga ta'e, waan inni jireenya keenyaaf banu, karaa inni nuuf qopheesse, daandii inni nuuf qopheesse, balbala banee nuyi akka irra deemnuuf kan inni nuuf akeeke attamitti beekna? Waan qabatamaa lafa jirurraa. Amma dubbiin waaqayyo akkas jedha. Jireenyi keenya immoo ittiin geggeeffamuun kan irra jiru qabatamaa attamittan beeka, attamittan hubadha, attamittan beekee balbala sanarra seenuu danda'a kan jedhu gaaffiin gara sammuu keenyaa inuma dhufa. Sababi isaa adda baafanne malee, qulqulleeffanne malee banaan hundumtuu kan waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Banamee argine duwwaadhaaf karaa milkoominaa ta'uu hin danda'u. Waan baasu fakkaateef wanta dhuma keenya bareechu ta'uu hin danda'u. Waaqayyo waan keessa jiru kan fakkaatu wanta baay'eetu jira. Waaqayyo garuu keessa kan hin jiru. Karaan qulqullaa'aa, solola'aa, mucucaataa fakkaatu baay'eetu jira. Karaan nama geggeessu fakkaatu, karaan dhumaan nama ga'u fakkaatu baay'eetu jira. Kan wal fakkaatutu jira. Kan waaqayyoo fakkaataa, kan waaqayyoo kan hin taane. Karaa waaqayyoo fakkaataa, karaa waaqayyoo kan hin taane. Banaa fakkaataa, dhumni isaa garuu cufaa kan ta'e. Adda baafannee ittiin deemnu yoo ta'e, waan amma dhabne caalaa, waan amma nutti hir'ate jennu caalaa, waan har'a harka koo hin seenne jennu caalaa baay'ee isaatti deegoo ta'uudhaaf adeemna karaa waaqayyoo miti yoo ta'e. Banaa waaqayyoo miti yoo ta'e. Harka duwwaa nama hambisuu danda'a. Dhumni isaa jechuudha. Carraa hojii ta'uu danda'a. Adeemsa ta'uu danda'a. Carraa tajaajilaa ta'uu danda'a. Hariiroo namaa wajjinii ta'uu danda'a. Balbaloota banaman hundumaa waaqayyo keessa jiraachuu hubachuu barbaachisa. Attamitti hubanna? Tokkoffaa balballi waaqayyo bane banamee hafa.
banamee hafa. Eenyuyyuu isa cufuu hin danda'u. Ifee kan dhaamu miti. Mul'atee kan dhabamu miti. Kanaaf kadhannaadhaan fuula Waaqayyootti yeroo fudhannee eeguu nu barbaachisa. Nu jalaa dhume, nu jalaa darbe, hin sokke, nutti guyya'e, nutti dhi'ee jennee jarjaruun barbaachisu Waaqayyotu bane taanaan, Waaqayyotu qopheesse taanaan. Egaa banamuun isaan oola. Haala adda addaa keessa jiraachuu dandeenya. Waaqayyo sagalee isaa kan inni ergu akeekaan. Sagaleen Waaqayyo immoo lafatti kan badu keessa hin jiru. Hojii kan hojjetu malee. Waaqayyo banuun isaa hin oolu. Garuu isa Waaqayyo banu. Garuu isa Waaqayyo fuula keenya duratti qopheessu. Garuu isa Waaqayyo akeekisaa keessa jiru. Akkamittiin beenna isa jedhu haleellee duukaa bu'uu nu barbaachisa. Banamee hafa. Banamee hafa. Namni cufuu hin danda'u. Humni cufu jiraachuu hin danda'u. Daangaan dura jiraachuu hin danda'u. Ariifanneef itti galuu hin barbaachisu. Ariifannee nu jalaa sokke jennee baay'ee waan nu jarjarsiisu miti. Balli Waaqayyo bane. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Suuta jenneef immoo kan hanqnu miti. Waan nuyi boodatti hafneef, waan nuyi suuta jenneef, waan nuyi itti dhaggeeffanneef, waan nuyi yeroo fudhanneef nu jalaa cufamee bira ga'uu hin. Dubbii Waaqayyoo sagalee iddoo jalqaba dubbifame macaafa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 6 hamma 11 keessatti Waaqayyo Saamu'eeliin Daawitiin akka inni dibuuf yeroo ergee axxee Daawitiin naa ergitaa mucaa akkasiitii fuula akkasii dhaabbii akkasii nama jedhee ittiin dubbanne. Garuu mana Isseey dhaxxee naman sitti argisiisu naa dibda. Odaa gaanfaa keetti dibata guuttadhu harkatti qabadhu dibata kee guuttadhuutii ka'i. Annu sittan agarsiisa. Annu sittan dubbadhaa nama sana naa dibda ittiin jedhe Waaqayyo. Ergaa Saa'ol tuffatame. Saamu'eel akka Waaqayyo isatti dubbatetti milikkitaaf mallattoo Waaqayyo isaaf kenne fudhatee adeeme gara mana Isseey. Mana Isseey gaafa dhaquu isa Waaqayyo itti dubbate eega malee ofii waan godhu hin qabu. Waaqayyo itti hin dubbanne waan ta'eef nama kana hidhee addan baafne waan ta'eef dibuudhaaf isa erge garuu nama ati dibduu natu sii kenna natu sitti mul'isa. Egaa akka nama biratti baratametti akka hawaasa gidduutti baratametti namni dura dhiyaatu isuma hangafa. Isseey ilmaansaa keessaa isa hangafaa itti dhiyeesseedha Saamu'eelitti. Eeliyaabiin itti dhiyeesseedha. Eliyaab nama dheeraa, nama gatiittii guddaa, nama jabaa fakkaatu ta'ee Saamu'eel duratti mul'ate. Saamu'eelis kana kunoo Waaqayyo dura ijaajjanne Waaqayyo akkan dibuuf na ergeedha. Kana dibinaan jedhe Waaqayyo hidhee garaa isaatti yaadeedha. Garuu Waaqayyo yaa Saamu'eel akkati ilaaltuttan ilaala miti. Kana miti nan fu'adhe. Ani isa tuffadheera. Akka ati isa ol qabde miti. Akka nama duratti fudhatama waan qabu fakkaatu miti. Kana miti tuffadheera jedhu. Itti aansuudhaan immoo ilmaansaa keessaatii Abinaadaab kan jedhamu itti fidee sadaffaattis Shaamaayin fidee Waaqayyo isaan kanas akka hin barbaanne Saamu'eelitti dubbate. Namoota 7tu darbe. Waaqayyo garuu isaan kana hunduma akka dibamaniif hin qopheessine. Balbala mootummaa hin banneef, balbala bulchiinsaa hin banneef, balbala isaan ittiin geggeessan hin banneef, balbala geggeessummaa isaan kana irratti miti kan bane Waaqayyo. Kan Waaqayyo irratti bane fagoo jira. Kan Waaqayyo irratti bane kan Waaqayyo qopheesse iddoo sana miti kan inni jiru. Poziishinii sanarra miti kan inni jiru. Ija namaa keessa miti kan inni jiru. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Dhumarratti nama 7 dura dabarsee Saamu'eel kanuma qabdaa ilmaan kee kanuma warrati qabdu ennaan tokko jira. Tokko jiran immoo as hin jiru. Iddoo kana kan fiitii gochuu danda'u miti. Ilaalcha kana keessa kan galu miti. Fagoo jira lafa hoolota tiktuu jira. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Irraa fagaachuun nama nan qaasu. Itti dhiyoo jiraachuu dhabuun nama nan kaasu akeeka Waaqayyoo.
waaqayyotu bane taanaan bulchiinsaaf mootummaadhaaf tajaajilaaf geggeessuudhaaf hojiidhaaf adeemsaaf hariiroodhaaf waaqayyotu bane taanaan 70 yoo du'a darbe iyyuu hin hankaasu akeeka waaqayyo hin hankaasu kan waaqayyo bane karaatti hafuun danda'u wanti waaqayyo bane balballi waaqayyo bane banamee eega waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u hin dhufamne amma Daawit dhufutti waa gochuun dandeenyu jedhe Saamu'eel hamma inni dhufutti egaa teenyee eegna malee bannee mateenya malee ulaa kana dibata kana qophii kanaan nama eegamu kana hin eegna maleessa homaa gochuun dandeenyu maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Fagoo jiraachuun ulaagaa guutuu dadhabuun ija namaa keessa guutuu diduun hin hankaasu balbala sii baname hin hankaasu waaqayyo qopheesse hin hankaasu waan waaqayyo akeeke banamee taa'a si fuuldura maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Banamee jiraata si fuuldura hammati dhuftutti si eega hammati argamtutti si eega pozishiniin sin hankaasu sadarkaa qabaachuu dadhabuun hin hankaasu haaleluyyaa banamee eege Daawit homaa gochuun dandeenyu haa dhufu maleessa yeroonni dhufu isa kanaa jedhe waaqayyo qubatti qabe isa kanan nan barbaade isa kanaaf bane egaa balballi waaqayyo banamee taa'a baay'een du'a darbuun cufuu hin danda'u waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Inni lammaffaan akkamitti bara balbala waaqayyo nuuf bane waaqayyotu keessa jiraaf keessan jiru akkamitti baruu dandeenya gaaffii tokko of gaafachuudhaan beekuu dandeenya yookaan konfirmeeshinii isaa fudhachuu dandeenya waa'ee balbala baname kanaa kadhachaa turre fuula waaqayyoo barbaadaa turre waaqayyoon irratti gaafachaa turre balbala baname kanaaf waan nu fuuldura dhufe kanaaf opportunity arganne kanaaf carraa nu quunname kana waaqayyo duratti maal dubbataa turre gaafachaa turre habanamu jechaa turre naaf ta'uu qaba jechaa turre ulaan kun habanamu hasaaqamu jechaa turre isa jedhuuf gaafachuu barbaachisa kadhannaadhaan fuula waaqayyoo turuun keenya waaqayyo karaasaa ta'uu isaa nu mirkaneessa waaqayyo keessa jiraachuudhaaf konfirmeeshinii nuu kenna waaqayyo waan nu hin kadhatin waan nu isatti hin dhiyeessin baay'ee nu banuu danda'a hin banu jechaan jiru waan nu hin kadhatin nu banuu danda'a waan nu akeeka keessaan qabaatin fiduu danda'a gara jireenya keenya garuu wanta nu kadhanne yeroo waaqayyo banee mul'isu konfirmeeshinii nu ta'a adda baafannaadhaaf nu gargaara wangeelli Maatiyos boqonnaan 7:7 iddoo hundumti keenya si'a baay'ee beeknu kadhadhaa isinii kennamaadha maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u waan baname irratti kadhachuu waan cufame irrattis kadhachuu waan nu jalaa ittifame irratti kadhachuu akeeka kadhannuuf akka irratti waaqayyoon waamnuuf ajajamneerra waan ta'eef isa duwwaa miti lakkoofsa 9 irratti wangeelli Maatiyos boqonnaan 7 gadi siqee isin keessaa ilmi isaa daabboo kadhate eenyutu dhagaatti kennaa ilmi isaa qurxummii yoo kadhate eenyutu bofa kennaafi jedhee gaafate ilmi isaa waan gaarii kadhate waan bayeessa waan gaarii inni kadhate kennuufi dhiise wanta hamaa eentutti deebisaa jedha isin hamoota taatanii qajeelummaadhaan gaarii ijoollee keessaniif gochuu erga bartanii waaqayyo inni waaqarraa abbaan keessan inni waaqa keessaa hammam caalchisee gaarummaadhaan waan gaggaariidhaan jireenya keessan habadhaasuudha wanta isin kadhattan isiniyyuu hamoota taatanii gaarii gootu isiniyyuu waan ijoolleen keessan isin kadhatan hin kennituufoo inni waaqa keessa jiru abbaan keessan immoo kana caalaa ho'aan hammam kennaedha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u waan nu kadhannu waan nu itti dhiyeessinu waan nu irratti isa waamneef hin dhagaa waaqayyo hin deebisa waaqayyo ijatti kenna waaqayyo kanaaf waan cufamaa nuyi kadhanne hin bana waaqayyo
kadhachaa turree nuyi jennee gaafachuudhaan mirkaneeffachuu dandeenya. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 2-3 irratti raajonnii fi barsiisonni waldaan Xoofiyaa waliin soomaa utuu jiraniidha. Sagaleen kun qajeeltotti dhaga'amaa jira laata? Itti fufi. Okay. Soomaa utuu jiranii utuu kadhataniidha. Utuu maal godhaniiti? Utuu kadhatanii, utuu yeroo fudhatanii, utuu Waaqayyoon barbaadanii, utuu gara Waaqayyootti iyyanii hafuurri qulqulluun dhufeedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaata. Hafuurri qulqulluun hin dhufeedha waan isaan kadhatan irratti, waan isaan dhiyeessan irratti, gaaffii isaan qaban irratti, waan isaan Waaqayyoon itti gaafatan irratti dhufe hafuurri qulqulluun deebii fidee dhufe, furmaata fidee dhufe, hiika fidee dhufe. Dhufee maal jedheedha? Saa'oliif Barnaabaasiin hojii ani itti isaan waameef addaan naa baasaa jedhee. Addaan naa baasaa. Addaan naa baasaa. Garan itti isaan erguu barbaadutti akeeka. Gara sanatti qajeelcha. Gara sanatti akka ergamaniif qopheessa jedheedha hafuurri qulqulluun. Yommus isaan itti dabalanii soomanii erga kadhatanii booddee warri hafan mataa jara lamaaniirra harka kaa'anii hojichaaf isaan ergan jedha. Hojii tajaajilaa kanatti carraa baname kanatti Waaqayyo karaa isaaniif banuusaa mirkaneeffatan jechuudha. Waaqayyo keessa jiraachuusaa adda baafatan. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Balbala Waaqayyo banee attamitti barra? Attamitti hubanna isa jedhudha mata dureen keenya. Ni jalqabaa Waaqayyo balbala ni bane isatu keessa jira taanaan banamee hafa. Inni lammaffaan waa'ee balbala baname kanaa kadhachaa turre, Waaqayyotti dhiyeessaa turre, gaafachaa turre, Waaqayyoon irratti waamaa turre isa jedhu of gaafachuu nu barbaachisa. Sadaffaa balballi Waaqayyo nuuf banu caaffata qulqullaa'aa yookaan dubbii Waaqayyoo kan faallessu miti. Kan faallessu ta'uu hin danda'u. Yeroo hundumaa ulfina Waaqayyoof kan fidu kan Waaqayyoo bane yoo ta'e ulfina Waaqayyoof kan fidu akkasumas akeeka Waaqayyoo fiixaan kan baasudha. Jaalala Waaqayyootti kan nu ergudha. Karaa Waaqayyoo irra kan nu adeemsisudha. Waaqayyoo carraa arganne hundumaa keessatti karaa adeemnu hundumaa irratti amanamoo taanee isaaf jiraannee waan ulfina isaaf ta'u waan ulfina isaa mul'isu gochuu keenya fedha malee jireenya foon keenyaaf mijatee akeeka isaa keessaa kan nu baasutti nun jiru. Jireenya keenya lafa kanaatti tottolee waan babba'eessa gaggaarii jedhamu arganne garuu akeeka isaa keessaa kan nu baasu yoo ta'e. Akeeka Waaqayyo nuuf qopheesse ittiin nu uume ittiin lafa kanatti nu fide ittiin jireenya keenyatti raawwachuu barbaadee nu argamsiise keessaa ala kan nu baasu yoo ta'e garuu sana keessa Waaqayyo akka hin jirre hubanna. Kanaaf balbalaa dura keenyatti baname ilaallachuu nu barbaachisa. Carraa arganne dubbii Waaqayyootiin madaaluu nu barbaachisa. Miijana sagalee Waaqayyoo irra kaa'uu nu barbaachisa. Balballi akeeka Waaqayyoo keessaa nu baasu yoo nu simate, yoo nu quunname, yoo harka bal'isee nu simate iyyuu Waaqayyo biraa miti. Akeeka Waaqayyoo keessaa akka hin taane adda baasuu dandeenya. Dubbiin Waaqayyoo ergaa gara warra Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti jaalalli Waaqayyoo waan isa duratti fudhatamaa ta'e waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha. Waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha. Kana jaalalli Waaqayyoo, kana fedhii Waaqayyoo, kana wanti Waaqayyoo baroota dura uumama biyya lafaa dura namni jireenya isaa keessatti ittiin jiraachuu ittiin deddeebi'uudhaaf kan inni qopheesse jaalalli isaa fedhii isaa isa kana. Maali fedhii isaa? Waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha. Maaltu fiixaan baasa akeeka Waaqayyoo? Maaltu galmaan ga'a? Kan koo miti, kan keenya miti, kan nuyi karoorfanne miti.
waan inni karoorse maaltu fiixaan baasa maaltu galmaan ga'a kan jedhu hubachuudha jaalalli Waaqayyo. Nama tokkotu yeroo barsiisu Waaqayyo nama hundumaa biyya lafaa irratti kan inni uumeef akeeka isaafi akeeka isaatiif jaalala isaatiif ofii isaatiif uummateedha. Namni immoo yeroo dhalate jalqabee akeeka ofii isaatii lafa irratti baafata. Waan ofii gochuu barbaadu, waan ofii raawwachuu barbaadu, waan ofii fiixaan baafachuu barbaadu, waan ofii raawwatee darbuu barbaadu, akeeka ofii isaatii baafatti dhalli namaa immoo lafa irratti yeroo uumamtu jalqabdee. Egaa akeeki Waaqayyoo jalqaba jireenya keenya irratti karoorsee as nu fide kan mataa isaatiiti. Isa kana attamitti barra kan jedhu inni mata duree kan biraadha. Attamitti barra waan Waaqayyo akeekee ittiin na fide kan jedhu isa nu akeekee nu fide isa gaafachuudha. Isarraa dhageenya, isarraa barra. Maal gochuu barbaadda jireenya koo? Maal raawwachuu barbaadda? Maaliifan dhufe maaliifan uumamee jira kan jedhu isa nu uumetu beeka. Isa gaafachuudha, isa bira jira deebiin. Kanaaf egaa akeeka isaa kana fiixaan kan baasu maal inni jedhanii hubachuudha garuu jaalalli Waaqayyoodha. Kanaaf sagalee Waaqayyootiin caaffata qulqullaadhaan kan morme ta'uu hin danda'u. Balballi Waaqayyo nuu banu. Akeeki Waaqayyo nu biratti qaba. Malee qarshii gaarii waan nu argamsiisuuf, pozishinii guddaa waan ta'eef, populaaritii keenya waan dabaluuf, Waaqayyootu nuuf bane jechuu miti. Jilba keenya jilbeenfachuutti kan ittisu yoo ta'e, Waaqayyoof yeroo akkan qabaanneef fuula Waaqayyoo irraa kan nu fageessu yoo ta'e, dhaabbannee ilaallachuun baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufeenya keenya Waaqayyo wajjin hariiroo nuti qabnu kan kutu yoo ta'e, kan nu fageessu yoo ta'e, kan Waaqayyo keessa hin jirre ta'uu isaa mirkaneeffannee dhaabbannee Waaqayyoon gaafachuu nu barbaachisa. Inni arfaffaan inni dhumaa warra kaaniif eebba kan ta'udha. Balballi Waaqayyo namaa banu. Akeeki Waaqayyo jireenya keenya irratti qabu. Karaan inni nuu saaqu nama warra kaaniif dhalootaaf jireenya nama kan biraatiif eebba kan ta'udha. Gufuu kan ta'u miti. Gufuu kan ta'u miti. Kufaatiidhaaf booddee deebi'uudhaaf sababa kan taanu miti. Waaqayyootu nuu bane balbala sana taanaan, carraan sun akeeka Waaqayyoon qophaa'e taanaan, akeeka Waaqayyootiin itti lixaa jirra taanaan, namoota kan biraatiif eebba taana, namoota kan biraatiif raafoo taana, dhaloota gargaaruudhaaf garaa bal'anna. Jireenyi keenya eebbaaf ta'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Sababi isaa Waaqayyoo nama qeenxee badhaadhaa godhee, nama qeenxee bul'isee ulfina isaa guddisee biyya lafaa irratti kabajee mul'isee akka inni beekamu gochuu miti. Dhalootaa dhalootatti jenereeshinii keessatti ulfinni isaa mul'atee akeeki isaa fiixaan bahee waan inni jaallate waan inni fedhe ta'ee nama sana keessaan mul'achuudha akeeki Waaqayyoo. Dhalootaaf immoo eebba ta'uudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo iddoo nuyi ba'eessa goonee beennu seerri uumamaa boqonnaan 12 lakkoofsi 2 eebban sin eebbisa jedha. Sin eebbisa eebbaaf taata'edha. Warra si eebbisan eebbiseen warra si abaaran abaara. Isa duwwaa miti waan itti hidhatu qaba. Ati immoo eebba taata'edha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nama eebbisa Waaqayyo dhuguma. Jireenya namaa eebbisa. Waa namaa kennuudhaan, jireenya namaa keessatti waa hojjechuudhaan nama eebbisa. Garuu eebbi Waaqayyoo achitti kan dhaabatu miti. Eebbi Waaqayyoo dhufee jireenya nama dhuunfaarra taa'ee kan hafu miti. Kan darbuudha. Kan keessa darbuudha. Kan dhaloota qaqqabuudha. Kan namoota kan biraa qaqqabuudha. Eebba taata'edha Waaqayyo. In fact, eebba akkasiin qabu Waaqayyo. Eebba nama tokkorra dhaabatu. Eebba achuma taa'ee bara baraan yookaan jijjiirama hin finne, yookaan hiika hin finne, yookaan ulfina Waaqayyoof hin argamsiifne, yookaan gara yaada Waaqayyootti namoota hin finne eebba akkasiin qabu. Eebbi Waaqayyoo qabu yoo jiraate sin eebbisa. Eebbaaf taata. Eebba taatas kan jedhudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Eebba taata.
Egaa balballi Waaqayyo nuuf banu karaa hedduu ittiin adda baasuun danda'amu keessaa warreen arfana amma dubbadhe inni jalqabaa balbala Waaqayyotu banee yoo ta'e Waaqayyotu keessa jira yoo ta'e banamee kanaaf kan namni danquu hin dandeenye dura dhaabbachuudhaan ittifamuu kan hin dandeenye ta'a. Inni lammaffaan waa'ee balbala baname sanaa kadhachaa turre ani gaafachaan ture Waaqayyoon kadhachaan ture Waaqayyoon irratti waamaan ture yoo akkas ta'e confirmation nuu kenna. Inni sadaffaan balbala Waaqayyo nuuf banu dubbii Waaqayyoo kan faallessu ta'uu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoo irra kan nama ejjechiisu ta'uu hin danda'u. Isatti dudda kan nama gachisiisu ta'uu hin danda'u. Gara achiitti nu tumsa malee, gara achiitti nu utuba malee, akeeka Waaqayyoo fiixaan baasuutti nu geessa malee. Inni arfaffaan namoota kan biraatiif eebba kan ta'udha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo sagalee isaa isa dhageenye nuuf eebbisu. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Dubbii Waaqayyoo asuma irrattan dhaabu lubattan deebisa Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo bara amma bara baraatti si haa eebbisu Daagim. Ameen. Lubbuun koo baay'ee gammadaa kunoo har'aa waggaa tokko fixaarraa kunoo waggaa duraanis lallabaa jirtu garuu sharpen isin godhee Waaqayyo akka kanatti sagalee dinqisiisaa theologically spiritually I amazed baay'een dinqifadhaa maqaa Waaqayyoos olaanaan qabaa galanni maqaa isaatiif haa ta'u ulfinni isaa Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Anniversary keenya har'a kunoo waggaan ta'ee ji'a waggaa har'aan isin bira dhufe Waaqayyoon hin galateeffannaa kunoo kana dhaga'uutti kana arguu biraan naga'eera Waaqayyoo amma sigaatti fufa Waaqayyoo eebbisaa. Obboleettii keenya laliseetti ergan kenne booddee amma dubbii Waaqayyoo Waaqa jiraata dhageenye kanarratti muundoomne ergaa jiraata gara keenya dhufe kanarratti Waaqayyoon immoo galateeffanna.